namni yaa'i sirraa qabatee qomee kee yoo sirraa fudhachuu barbaade eshi hootii keessisiif yoo sirra gidaajiidhaanidha sitti tolee osoo hin taane waan ati jaallatu wayi tokko yoo namni sirraa fudhatee kan biraa dabaliif jedha malee itti wal'aansoo qabin itti fufi. Namni tokko akka kiiloomeetirii tokko namni tokko ilaa isheen kun dubbii kana dhaggeeffannaa mee qoyyaati. Namni tokko amma kiiloomeetirii tokko si geddisiise kootu iddoo akkan hidhanna yoo siin jedhe kiiloomeetirii 2 duukaa deemee dubbisne. Namni tokko akka kiiloomeetirii tokko namni tokko akka kiiloomeetirii tokko isa duukaa akka dhaqxuuf yoo si giddisiiste akka kiiloomeetirii 2 duukaa akka kiiloomeetirii meeqa 2 duukaa maal ta'e isa si kadhatuuf kennu nama waa sirraa liqeeffachuu barbaadeef maaliin godhin eeggansa keessa jira milkaa'insa keessa jira jireenya hojii hin isaanii nama biraa gargaaru keessa jira milkaa'insa malee of jaallachuu keessa hin jiru. Iski namoota magaalaa keessa waan allaattuu qabu jedhanii dubartoota warra dhiigni isaanii dhume da'umsaaf dhiiga laatan ciisanii lubbuu nama baay'ee dhiiga isaan kan hojjechuu jira. Qabeenya inni hin qabne illee itti yaada. Amma tuun dhiiga koo laadhee maal amma dhiiga maalii qabda yoo jedha yoo tokko taa'e. Ji'a sadii booddee laattus laachuu baattus dhiigati qabdu dulloomeessi keessaa dhufu. Gaarii gochuu beekna taanaan keessa keenyaa jalqaba. Namni hundumtuu yaadaan dhaggeeffadhaan dubbii kana waa hin dandeenye. Yesus itti fufee ani garuu isinii warra isin ana dhageessanii diinota keessan jaalladhaa warra isin jibbaniifis gaarii godhaa isiniin nan jedha warra isin abaaran eebbisaa warra isin arrabsaniifis kadhadhaa. Namni maddii kee isa gara tokko yoo si kabalee isa gara kaan sitti qabu. Namni kootii kee yoo sirraa fudhatee kophee kee binnoo waliin. Abbuma si kadhateef kennu. Abbaa maal si godheef? Si kadhateef kennu. Qabeenya kee isa si duraa fudhatees naa deebisi jettee hin gaafatin. Namoonni isinii godhaniif kan jaallattan isinis akkasuma isaaniif godhaa. Warra isin jaallatan duwwaa yoo jaallattan galanni keessan maalire? Warri namanneeyyuu warra isaan jaallatan hin jaallatu. Warra gaarii isiniif godhan duwwaadhaaf gaarii yoo godhan galanni keessan maalire?